akkam jirtanii wayyaadhaa nageenyi kiyya isinaadha qabu qilleensa irraa isinaadha qabu qabxii sadiin takkaaf akkuma sirra agartan waa sadii dubbachuuf hin dhufe keessattuu kalee galgala kadiiroodhaan wal mormaa turre halkanii fi ganamtii kana xiqqoo wal ga'eerra ture waan biziin ta'eef malee silaa ganama dhufee dubbadhan jedhee ture waan tokko waan itti da'uu barbaade tokkotu jira marattuu saniin duratti sagalee akkana dhagaa jirtan koomantii keessan irratti argee jira hedduu galatoomaa kompleentiin hin jiru kara kaaniin ammoo maqaa kiyyaan feesbuukiin adda addaa waan uumamee jiruu fi akka namillee beektanii fi so hopefully this is my official page kana kuwwan kijibaanii uumamee jedhee saniifillee as dhufaa jira jechuudha kun ammoo haaluma yeroo irraallee jechuudha so qabxiin sadiin irra dubbadhuuf deema akkuma duratti jedhee tokkoffaa jijjiiramni guddaan dhufaa jira kan yeroo baay'eetti boo'aa turre kalee amma kalee galgala hariiroo wajjin mari'annu yeroo baay'ee waan agartanii jijjiirama dhufe kana hangam Oromoo maaf gammaduu qabdu kan jedhu keessatti if clarification gahaa godhinatti fakkaannee sanillee godhuu barbaadeetiin maa hojjettanii waan tokko waan keessa jiru waan an beekuuf haasaa keessa jiru isin beekni kasiin dhageenye waan an beekuufi lammaffaa immoo halkanii guyyaa waan dalaguu fi hangas dhufuun kuni xaarii hangamii akka tiin akka dhufe waan beekuufi obviously gammadeen jira jechuudha akkam tokkooti sadaffaa immoo just jalqabumarraayyuu kan waadaa uummata keenyaa seennee fi poolisii Itoophiyaan Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu shift gochuudha rakkoon keenya rakkoo sirnaa waan ta'eefi kalee yommuu mormee jira bakkana clarifying godhee jira qabxii sadaffaa irratti kana shift godhuufi jechuudha qabxii lammaffaa irratti of ta'uu akkamitti dandeenya kan jiru irratti dubbadhee jira sadaffaa irratti immoo kalee galgala mormaa ture kadiiroodhaanii is just rakkoon keenya nu keessa yoo ta'e yoo diinni walakkaan nu ta'e akkamitti hiila akkamitti fayyuu dandeenya kan jedhu kanneen sadiin irraa dubbachuuf hin dhufee jechuudha galatoomaa warri dhuftanii jettanii qabxii sadan sanii mee ol baafadhee jedha deebi'ee hayyee tokkoffaa irratti hiriira tokko qophaa'ee akka jiru I think torbaan dabre kana keessa dubbannee turre hiriirri suni tokkoffaa galatoomaa jechuu lammataaf mul'isuudha san qofa otoo hin ta'in amma wanni hiriira kana ta'uu qabuu fi rakkoon Oromoo barruu barreeffamaa keessatti sagalee akka rakkina akka badii keenyaa akka rakkoon nurra gahaa jiru mul'ataa hin jiru sababaan waan mul'atuu dhabee akkasumatti hafeetiin kanumayyuu yeroo kana yeroo mootummaan addunyaa yeroo keessattuu mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa gahe jedhee murate kana keessatti ummanni kun rakkoo Itoophiyaa irra jiruuf gurra bananii jiran ofiisa feete yoo email gootan isin deebisan amma ofiisa feetan yoo email gootan isin deebisanii jiran ofiisa warra waa'ee dhimma biyya alaa jiru nuyyuu email goonee jirra jassaglanii fi so gahaa qabu garuu ofiisummaan kun waan iyyuu waa'ee Itoophiyaa irratti amma fookasii walii galtee jirteef resolutionii engadda darbe kun walii galanii darbanii jedhan so namni martuu hin beekaa carraa kana fudhatanii tiin maal gootaniin barbaada ollaa irra deemaati ollaa jechuun websaayitii hadha namaa wagguu mari'an waa'ee san xiqqoo dubbadhee saniifan deebi'eetti guddisuu barbaada ila namni keenya guddaan websaayitii san dhaqee hin beeku websaayitiin suni ofiisa 20-30 bakka san jira wanni isin barbaadan akkamitti akka erguu dandeettan achirra jira so it's very very important wanti isin jechuu dandeettu achuma koppii gootanii erguu qofa isiniif deebisu akkamitti akka ergan maal akka gaafatan telefoonaan akka maal jettan kanniinidhaaf qophiidha nu isin gargaaruudhaaf isin erguu qofa yeroo addunyaa Itoophiyaatti ija qabdee jirtu yeroo keessattuu mootummaan Ameerikaa ija qabdu kana keessatti gahaa keessan baha because lala iyyaa oollee fi beektaa iyyumee asumatti iyyinee maal jennee I know social media kana irratti akka entertainmentii qophiin bashannanaa politika Oromoo keessatti kaasamu xiqqaanis guddaanis kunis nu martin waa'ee politika haasofnu politikaan waa hunda ta'ee jira naaf galaa garuu wanni akkanaa kun waan isin fayyaduuf waan ijoollee teessan fayyaduuf waan Oromoollee fayyaduuf keessattuu
fira biraa waan hin qabne firri qofa waan taaneef please kana godhaan jedha. Hiriira baanu kanatti irratti illee boru bitatarraa jalqabee jechuudha. Oofisoota qara qunnamtan wannan isinii kennuu barbaade wannan kana bu'aa oofisoota qara qunnamtan ka isinii deebisuu dhaban amma isinii deebisanii kanaafiyyuu please irra deebi'aa qunnamaa isinii jedha. Katabaa wanna isin barbaachisu wanna ollaa irra hin jiru so ollaa daa orgoo jettanii achirra jira advocacy jalatti wanti martuu hin jiraa jechuudha. Kan sirriitti naa hubadhaa jedha because dubbiin guddatteef fardatti hin fe'anii odeessaa oollee rakkuma isinitti himnee rakkoon ilmi namaa maal isinitti fakkaate mee ilma namaa laala amma wanni tokko perfeektii yoo dalagne tokkichi yoo keessaa hafee jedhee 99 gaarii goone tokkichi yoo hammaate waa'ee tokkichaa san qaadna 99 sanarraa hin dubbannu waa'ee tokkicha haala ilma namaati si galee qaamni keenya kun amma sooqiddaaf sukkaara baratee jira. Nyaanni sooqiddaaf sukkaara hin qabne nyaata nutti hin fakkaatu. Kun ammoo maal nu godhee jira si galee dhukkuba hedduutu nu saaxilee jira. Sammuun keenya waan sabbaree iyyiisaaf gadadoo waan bareef wanni biraa nutti qabsoo nutti hin fakkaatu si galee yoo iyyinee yoo hin boohin qabsoo waan godhaa jiru waan godhamaa jiru nutti hin fakkaatin. Nu rakkoo sooqiddaaf sukkaara kan keessaa baanee raashinaal ta'uu qabna. Raashinaal duuba deebinee ka waggaa dabre maal godhaa turre waggaa 10 hadhaa maal godhaa turre waggaa 20 hadhaa maal godhaa because namni maraataan akka beektonni jedhutti karama kalee deeme haasama kalee dubbate jijjiirama biraatti naa dhufa jedhee ka yaadu namni sun nama maraataadha. Akka kalee goonu akka kalee eenyuun haa goonu taate jijjiiramni akka dhufa taate jijjiiramni sun soba biizinasatti hin godhataa jira malee namni jijjiirama isin fiduu hin jiru. Kanaafiyyuu please yoo oromummaa isin gubdu ka taate as Ameerikaa keessatti miti Yuurooppifillee Kanaadaafillee Awustiraaliyaafillee qonnaa ollaan hin qaba. Kanneen hundaafiyyuu please Yuurooppii keessatti baay'ee waliin dalagaa jirra jedhee isinitti himee jira. Abdiillee ni qabna yeroo gabaabaa keessatti waa'een baaka jedhu. Anyway qabxiin tokkoffaan guddaan kana ilaala. Kan lammataa irratti isin darbee jedhan. Kun ammoo Oromoota hedduu baay'ee xaartanii jijjiirraa tokkotti goona jettanii guruupii walitti uumuuf yaaltanii afooshaa walitti fidanii dubartoota ijaaruuf yaaltanii dargaggoota ijaaruuf yaaltanii kara information adda addaa walitti qubnee Oromoo jabeessuuf yaaltanii akkuma fincaan gaalaa isin jalaa harca'u kana dhaamsi kun warra saniif. Dhaamsi kiyya maal isinitti fakkaate? Haaluma ilma namaa ta'ee kunillee yeroo baay'ee namni qabeenya qabu yookiin biizinasa yookiin ammoo keessattuu Afrikaa keessatti yoo ati qabeenya qabaattee jettee namni biraa qabeenya qabaatu hin barbaannu. Akka ati ijaaramtu namni barbaadu hin jiru. Akka ati jabaattee sagalee godhattu namni barbaadu hin jiru. Gorsi kun si'eef warra hamileen keessa citee warra baay'ee dhaartanii qabsoo Oromoo kana ima dhiibdanii ofuma duuba deebi'a warra saniif dubbadhaa jira jechuudha isin galee. Amma yeroon tun yeroo addaati. Yeroo sirni nafxanyaa addunyaa irratti beekamee jira. Kalee gaara dhiibaa turre. Gaara dhiibuun ulfaata. Gaara sochoon ulfaata. Hadda gaarri kun hundi sirni sun socho'aa jira. Kanaafiyyuu waan isin gorsu kanarratti namni isin ijaaramte namni martuu maal isin fakkaata? Mana ijaareetiin ati keessatti haa dubbattu, ati keessatti haa ergamtu, si ergattuu barbaadee jira. Ati mallaqatti kenni, ati akka gaafii san gaafatinsa barbaadee jira. Kanaafuu dhaamsi kiyya guddaan of ijaaree jedhe. Of ijaaree yoo ati of ijaarte of ijaaruun ammoo beekta nama walitti kaayyoo amantan sani kaayyoon sun si galee hadda dhuftee barbaaduu miti. Kaayyoo tokko irratti murannoo qabaachuu qabdan. Muradhaa kophaa keessammaan taane murannoo irratti asiin baan yeroo baay'een dubbadhee jira. Ollaa gaafa jalqabnee jennu maqaa kana bara 2015 isinitti himee jira. Biyya deemeen ture baqqalaan hidhamee boga kiyya kan duuba agartan hin baasne malee peejii 300 fooyii advokasiin Oromoo eessaa jalqabee eessa gahee jidduu kana keessatti hadhaa maatu jira. Kaleellee Oromoo kan dubatti hambise hadhallee Oromoo keessa ka jiru hunda katabee jira. Amma yeroon gaarii waan taaneef hin baasne vaaliyuunii suni bara 2016 hanga 19 20 hanga 21 ammoo vooliyumii ta'an irratti warabbi jedhee baasee jira. Irraa barumsa isinii ta'a rakkoon keenya akka isinii ta'e isiniif waan hima jedhuu fi kanaafuu warroota leadership irratti godhuu barbaadanii yeroo mara jaalii fedhii qabdanii hamilee isin dhaamsi kun hamilee isiniif jechuudha. Poostii tokko arge namni harka 100 keessa jira
addunyaa kana ka bulchu persentii tokko jedha Facebook irra agartan persentii tokko bulchaa jedha persentiin afur ammoo ergamtuu persentii tokko sanii jedha persentiin 90 harki 90 harki tokko addunyaa bulcha harki afurii ergamtuu harka tokkooti harki 90 ammoo hirrafaa jedha 90 plus afur plus tokko 95 dhufa harka 5 tafee jechuudha harki 5 sun ammoo waan harki 90 kun rafe waan arguu fi harka 90 kana kaasuuf xaaraa jedha isinii galee miti harki 90 rafa harki 5 karafe kana kaasuuf deema harki tokko addunyaa bulchaa harki afurii ammoo ergamtuu tokkooti jedha harki tokko maal godha harka afurii kana fudhatee bitatee ergamtuu isaa kana akka harki 5 hojii 90 harka hirribaan kaasna oogee jedha sirni siistemni addunyaan akkasi harki tokko addunyaa bitaa harka afurii mallaqaan isa biteetiin harka 90 akka harki 5 kaasna oogee jedha jechuudha isin dhaamsi kuni warra harka 5 saniif jechuudha warra rakkoo ilma namaa ka Oromoos ta'ee ka ulmaagala addunyaa kana agartanii xaaraa jirtan ka dadhabdanii sistema akkasiitu isin jira jechuu barbaadeetiin kanumaa irratti kalii galgala sa'a tokko fa'i kadii irratti xiqqoo mormaa turre rakkoon Oromoo sirnaa fi sirna kanaafiyyuu sirna jijjiiruu qabnaa ka jedhu mormiin kiyyammoo ka ture sirna rakkoon Oromoo sirni sun ammoo kama fe'eyyuu haa ta'u sirna jechuun ila mana isin galee isa system waraqaadha jechuudha isin galee leerii ibbaa qabaatu karaa amantaatiin haa ta'u sistema jechuudha sistema makiinaa jechuudha garuu makiinaa kana keessa yookiin mana kana keessatti hadda kalee hadda ka jiru baayidanii Ameerikaa keessatti engadda Tiraampi achi dura Obaamaa achi dura Bush Clinton akkas jedhaa deemaa miti mana kana keessa martinuun dhufaa dalagaa hin dalagaa waggaa 8 bootan deema kunilleen dhufaa sistema jechuun sana sistema kana keessatti namni jijjiirama sistemni kun ofii isaatiitti sistem ona qullaadha makiinaan tun agartee akkasi ofii isaatii hin deemu ofii isaatii ofii bulchu ilma namaatu seenee sistema sana gara mirgaa qaba yookiin gara bitaa qaba jechuudha sistema Itoophiyaa keessatti impaayirtiin sun yoo ijaaramte sistema lafa keessatti jirti sistema faawundeeshinii ortodoksii walitti lafa jalaan hedduu walitti qabu jechuudha. Please. Sistema san keessatti waggaa 30 dura warri Tigreet TPLF dhuftee turte. Sistema kan fuutee kara jalaaf ta'u goote jette jechuudha. Amma ammoo waggaa 3 dura ka Oromoo dhufe. Oromummaa qabuun sun waan biratti dhiisnee dhufe jedhe. So Oromoof dabsuu dhiisee karaa qajeelarraa baaseetiin sirna nafxanyaatti deebisuuf yaada godhee jechuudha. Sirni kuni ani kan jedhu sirni kuni namatu bulchaa sirna kana. Rakkoon Oromoo ka jabaattuu fi qabxiilee hedduu kaahee jira. Sirna kana keessa diinni waan nu ta'eef galee fakkeenya fayyadamee jedhee daa'imni tokko yoo isin dhahee ofirraa qabdanii jettan yoo daa'imni sun garaa keessa jiraate ammoo akkam gootan qabuu hin dandeettan because yoo ofirraa qabdanii jettan ofii waliin du'uu dandeettan garaa keenya keessa waan jiruuf jechuudha. Rakkoon Oromoo rakkoon dhugaa achi jirti. San jechuun kiyya ammoo bakki adda isinii baasin isinii da'uu barbaadu san jechuu kiyya sirni sun rakkoo hin qabu sirni sun hin jiru jechuu kiyya miti. Sirni ka'an jedhaa jiru sirna san keessa harka keenyatu jira. Gaafa harki keenya sun garaa keenya keessa ta'e ofirraa adamsitee qawweedhaan irra ooluu hin dandeettu maa hojjette summiin sun garaa keessa jira. Summiin sun daa'imni sun garaa keenya keessa waan jiruuf nulleen ajjeesa. So sistemaatikii barbaachisaa jechuu kiyya. Daa'imni tokko akka malee haadha yoo dhukkubsee jedhee garaa baasanii jiran. Waan ta'in garatti du'ee ifnotuma akka ajjeesnutti haatillee waliin duutee jette. Rakkoon Oromoo rakkoo akkasiitii akka asamne qawween feete wanni feete godhuu hin dandeettu. Qawween qabaachuu hin barbaachisu jechuu kiyya miti. Qawween barbaachisaa biyya Afrikaa keessatti. Biyya Afrikaa keessatti abbaa irratti bultee waan jiruuf. Garuu rakkoon ka irra jiru rakkoon kun ka qawween irra oolu miti. Kana beekaa jechuu barbaadeetiin akkana jalaa walitti hin makne kakalee dubbachuu barbaadee jedhisanii. Anyway. Dubbiin guddattee fi fardatti hin fe'an jedhan yoo mammaakanii isinillee kaleellee isaa tokko isinitti qaaqee haadhollee isinitti dubbataa jira. Kana ka dubbadhee fi tokkummaa akkuma isiniin jedhee waan madda addaa walitti qabeetii isiniif dhaamsa dabarsuu chaaptarri itti aanee maal gochuu qabdan kan jedhu because haasama xiinxala nama baay'ee isinii kenna so xiinxala miidiyaa irratti yoo dhufe yoo gaafatame xiinxala kiyya isinii kenna. Garuu peejii kiyya kanarratti ammoo tokko peejii kiyya dhugaa kana ta'e akka beektaniif. Akka follow gootaniif lammata irratti waa'ee ollaa dhugaa dubbannee jirne waan Oromoon hin qabne tokko ijaarre
ollaa keessatti wanuma bakka niwusii irraa dubbistanii deemtanii miti bakka waa dhaxxanii irraa fudhattanii isin qarqaaru bakka isin walitti isin fidu bakka isin ollaa keessatti namoota 4,000 ol information qabna namoota 100 hedduu lakkaa'amanii kreditiin kaardiin jedhaan harka jira kanaaf jennee ollaa mallaqa qabnu cufa security isaa irratti jabaasinee ijaarre jenne akkuma beektanii ollaa mootummaa Ameerikaatiif mootummaa Europe especially mootummaa kanneen lamaan irratti kaawwan illee otoo waa goggoonu kanneen irratti focus goonee jira wannan isiniin jedhuu fi kana akka isiniin jedhuu fi waa irra jirre akka bartanii akka faana deemtanii akka jabeeffattaniif kabraa ammoo kan hin barbaadu akkanum tokkotti because ani biyya alaa kanatti hin guddadhe hawwiin kiyya Oromoon alas taa'ee biyyas taa'ee irraa oolu Oromummaa isaatiin haa boonu barbaadee jira Oromummaan kiyya namni bitee naa kennu hin jiru namni summiin gariin akka summii adda addaa oofuu isinis arguu jirtan ani kan hin barbaadee jedhu Oromoon biyya alatti illee godhattee biyya keessatti illee godhattee system institution qabaachuu qabna anummaan tun iyyuu yoo goobanee jedhe anummaan tun yoo du'ee jedhe systemni lafa keenya tokko jiraachuu qaba kan namni biraa dhufee itti dalagu system sun ammoo warroota ilaalaa jirtan nama baay'eetu ilaalaa jirtan nama viidiyoo kana system kana keessatti akka of argitan barbaada system kana keessatti ammoo akka jabaattan barbaade jedha ollaatti erkattanii ollaarra dhaabattanii hawwii abjuu keessan gariin haa geettanii barbaadee jira rakkoon nurra jiru rakkoo jaarraa tokko oliiti rakkoo jaarraa tokko olii harkaan tokkoon fixuu hin dandeenyu rakkoo san keessatti ammoo harka guddaa qaba Oromoo cabiinsa Oromoo irratti akka cabee akka hafu irratti illee Oromoon rakkoo guddaa qaba akka warra Tigree kanaa miti haa ta'u dhugaa rabbiin dubbateetiin argutti jirtanii Yuurooppirraa illee dhageettanii rakkoon Oromoon confidence kan isitti himuu danda'u yaa dubbatamuu dhabu malee akkasin feetanii shakkii tokko malee waan isitti himuu dhageettii qaban because waan irra taa'uuf kara biraatiin ammoo amma qallabnaa jette yoo anamma fakkeenyaaf inuma Oromoof dubbataa hin jiranii addunyaan jedhee maal irraa arganna yaa Oromoon addunyaan Oromoof dubbataa hin jirtu Tigree qofa which is sun dhugaa miti garuu waan irraa maal arganna viidiyoo kiyyoo ilaaltanii hawwiin kiyya abjuun kiyya waa tokko irraa argattanii waan irraa ammoo tarkaaffii akka itti fudhattaniif ijoolleen teessan ta biyya alatti dhalattee biyya alatti guddattee ilmi namaa kun isin galee Oromoof gurraacha kan adda adda godhu waa lama qofa afaan isaatiif aadaa isaati as dhufee Oromoota biraatii waa'ee Oromoo irratti yoo dalagee jedhee boru ilmi keessan intalli keessan Oromummaan jiraa itti dagaagee jedha hangamillee mucayyoon obboleettii yadeette waggaa 15tti fakkaatte high school baratti Harvard University keessa carraa kennanii fi waa'ee biyya alatti barachuuf deemaa jirti samarii kana juunii kana jalqabdi jechuudha of course mucayyoota guddisee akka haadhaatti guddiseeti jallee ofii hodoo baadhee illee hedduun gammadee jira garuu sodaan kiyyaan Oromummaa isiidha shakkiin qabu mucayyoon tuni waggaa 14tti Harvardin seenti special program fudhattee jette garuu mucayyoon tuni dhumni isii Oromoo taati moo gurraatti mataati ka jedhu shawweedha maqaan isii walabummaa haa taatu maqaan isii maqaa Oromoo haa taatu malee afaan keenya dubbatti quuqamiinsa Oromoo qabdi kanatu na yaachisee jira because Oromoof gurraacha gargar baasu Oromoof saba biraa gargar baasu eenyummaa isaati eenyummaan isaa ammoo afaanii fi aadaa isaati ollaan kana waan isiniif godhu waan ta'eef asumarratti isiniin gabaabsaa warroonni yaadanaaf kennaa jirtan galatoomaa isiniin jedha isinis jabaadha dalagaa itti hafuufnu haasaa qofa otoo hin ta'in dalagaa itti hafuufnu isiniin jedha viidiyoo kana warra ijoollee qabu warra waa godhuu barbaadutti naa dabarsaa isiniin jedha haganaaf fayyaa keessanaaf ta'aa isiniin jedha